Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessan isiniin jedha kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota haala ittiin Gmail haarawaa uumachuu dandeenyu ilaalla. Gmail ni banannaa. Sanbooda sarara sadii tana ni tuqnaa. Sanbooda armatti xiyya gadi agarsiiftu tana ni tuqnaa. Sanbooda plus add account kan jedhu kana ni tuqnaa. Sanbooda Google kan jedhu isa jalqabaa kana jechuun jalatti Gmail or Google apps kan jedhu kana isa kanarratti yeroo tokko tuqneeti next kan jedhu kana tuqnaa. Or create a new account bakka kana ni tuqnaa. Sanbooda first name keenya itti barreessinaa. Sanbooda last name itti barreessinaa. Sanbooda next kan jedhu kana tuqnaa. Bakka username jedhu kanatti maqaa keenya fi maqaa abbaa keenya yookaan ammoo maqaa Gmail kanaan banachuu feenu san ni barreessinaa. Sanbooda next kan jedhu kana tuqnaa. Egaa sanbooda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Asirratti yooma jalatti qalamii diiman haala kanaan siniif barreesse maqaa kanaan Gmail kana banachuu hin dandeessu jedhee jalatti ammoo maqaa isa kana godhachuu dandeessaaf feetaa jedhe yookaan maqaa kanaan yoo filattan isarratti tokko yoo hin filatin ammallee of duuba deebistaniis maqaa kana jijjiirtanii barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma kanumaan yoon fedhe isarratti nan tuqa sanbooda maqaa kana sitti naa barreesse jechuudha. Dhuma irratti next kan jedhu kanaan tuqa. Egaa sanbooda asirratti paaswoordii itti barreeffannaa jechuudha. Paaswoordii kana qubeedhaan wal keessa goone yookaan lakkoofsa fi qubee itti gooneeti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 jennee sanbooda qubee hanga baay'inni 5 olii ta'us 8 ta'us hanga tahe tokko qubee itti dabaluu qabdu jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf fida jechuu itti aansuni asirratti lakkoofsa keessan itti barreessaa jedha. Lakkoofsa yoo feetan itti barreessitu yoo lakkoofsa barreessuu hin barbaadin escape kan jedhu kana tuqtanii sanbooda I agree kan jedhu kana tuqtanii sanbooda haala kanaan isinii fida emaila keessanii fi paaswoordii amma barreeffattan yogguun isinii fide next kan jedhu kana tuqtanii ammallee next kan jedhu kana tuqtanii egaa sanbooda haala kanaan isinii fida jechuudha. Fakkeenyaaf sarara sadii kana yoo tuqne haala kanaan amma Gmail kiyyasuma jalqabaatu jira. Inni nama banadhe asirratti mallattoon tun ni jirti jechuudha. Yookaan ammoo xiyya gadi agarsiiftu tana hoo tuqne haala kanaan ali227920@gmail.com jedhee inni banadhe haala kanaan naa dhufa. Yogguun isa tuqe sanbooda haala kanaan jijjiirame jechuudha. Amma Gmailin kiyya sarara sadii kana yoon tuqe haala kanaan isaan amma banadhe kanatti naaf jijjiiramee jira jechuudha. Egaa haala kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf Play Store yoo seenne sarara sadii tana ni tuqna. Amma isa kanarraa jijjiirachuu yoo feene xiyya gadi agarsiiftu tana tuqneeti sanbooda isa kanarratti goona jechuudha. Sanbooda haala kanaan nuuf jijjiiramee jira jechuudha. Gmail amma banannetti jijjiiramne egaa haala kanaan Google Plus hunda isaanii deemtanii
haala kanaan jijjiirachuu dandeessu jedheetin yaada. waan hordoftaniif hedduu galatooma. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.